misoomni qamadii waqtii bonaa hojjetamee jiruunis guutuu Oromiyaa hanga ammaatti lafti hektaara miliyoona 2.168 ol faca'uu isaa ifoomee jira. Aisha marka fuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota madda walaabuu miidiyaa hangafa dursuun dursina geessifna oduu wajjin anfalmataa roroo gara madda walaabuu miidiyaatiin. Misooma qamadii waqtii bonaa hojjetamee jiruunis guutuu Oromiyaatti hanga ammaatti lafti hektaara miliyoona 2.1 ol faca'uun isaa ifoomee jira. Ministeerri muummee Indiyaan Seenaa moodiin har'a walgahii walojjaaffaa waggaa 5ffaa manni maree bakka bu'oota uummataa fi federeeshiniin geggeessu irratti argamuudhaan haasa'aa godhanii jiran. Hojiin misoomaa sululaa hanga ammaatti hojjetameen bu'aan qabatamaan argameera jedhan hoogganaan biiroo qonna Oromiyaa obbo Geetuu Gammachuu gama isaaniitiin yaada dabarsanii jiran. Hariiroon obbolummaa seenaa barnoota dinagdee fi aadaa bara dheeraa Itoophiyaaf Hindiin caalmatti cimee itti fufa jechuudhaan afyaa'in mana maree bakka bu'oota uummata Itoophiyaa Tsaggaayee Caafoon ifoomsanii jiran. Dameen loojistiikii hojii humnaa nama gohoome horachuun cimee itti fufa jedhan ministeerri geejjibaa fi loojistiikii Dr. Alamuu Simeedhaa kunniin hangafoota duuchii oduu babal'inaatti isin deebisaa oduu wajjin anfalmataa rorooti. Misooma qamadii waqtii bonaa hojjetameen jiruunis guutuu Oromiyaatti hanga ammaatti lafti hektaara miliyoona 2.68 ol ta'uu faca'ee jira. Inisheetiiviin adda addaa bocuun wabii nyaataa fi misooma dinagdee itti fufiinsa qabu mirkaneessuun tarkaanfii tarsiimawaa fudhatame jedhu. Inisheetiiviin bocaawwan keessa tokko qamadiin yoo ta'u, inisheetiiviin kun qonnaan bultoota abbootii qabeenyaa walitti hidhuun oomisha dabaluuf qulqullinaan fooyyessuu irratti bobba'uu isaa ifoomsanii jiran. Mootummaan naannoo Oromiyaa cabiinsa dinagdee jiru dandamachiisuuf imala badhaadhinaa milkeessuuf riifoormii dinagdee goroshan akka biyyaatti ba'an hojiirra oolchuun keessumaa gama dinagdee qonnaa misooma qamadii bonaa hojii guddaa hojjechaa jira jechuun ifoomsanii jiran. Misooma qonnaa wabii nyaataa mirkaneessuu bira darbuun oomisha gabaa addunyaa irratti barbaadamaniif dorgomaa ta'an oomishuuf waqtii hundaa hojjetamaa jiras jedhanii jiran. Misooma qamadii waqtii bonaa hojjetamee jiruunis guutuu Oromiyaa lafa hektaara miliyoona 4 misoomsuuf karoorfame keessa hanga ammaatti hektaarri miliyoona 2.7 ol misoome yoo ta'u, hektaarri miliyoona 2.68 ta'u ammoo faca'uu ragaan biiroo qonna Oromiyaa irraa argame ni ifoomsa. Ministeerri muummee Indiyaan Seenaa moodiin har'a walgahii walojjaaffaa waggaa 5ffaa manni maree bakka bu'oota uummataa fi federeeshiniin geggeessan irratti argamuun haasaa taasisanii jiran. Itoophiyaan biyya leencotaa akka qe'ee jirutti natti dhagahame sababiin isaa qe'een dhaloota koo guchitaraa Hindii keessa qe'ee leencotaa jechuudhaan Seenaa moodiin dubbatanii jiran. Kabaja paarlaamaa keessanii fi imala dimokiraasii keessaniif qabu fuuldura keessatti argame jechuudhaanis dubbatanii jiran. Itoophiyaan bakka argama hunda keenyaati jechuudhaan moodiin Itoophiyaa fi Hindiin bakka qaroominni durii itti jalqabe ta'us yaadachiisanii jiran. Daldalli Itoophiyaa fi Hindii waggaa 2000 dura jalqabuu isaas eeranii jiran. Dhaabbileen Hindii 650 ta'an Itoophiyaa keessatti doolaara biliyoona 5 oliin hojii investimentii bobba'uu dubbatanii jiran. Dhaabbileen kunniin dameewwan investimentii kanneen akka manufakcharii, huccuu, faarmaasii fi IT fi agroo pirooseriidhaan hojjechaa jiraachuus ifoomsanii jiran. Kanaanis lammii 75,000 oliif carraa hojii uumuu himanii jiran. Seenaa moodiin Itoophiyaatti yeroo jalqabaaf kan daawwannaa geggeessan ta'us ifoomsanii jiran. Moodiin dura dhumaatti ministeera muummee Hindii Moshgoonaa Shingii Itoophiyaa kan daawwate waggaa 14 dura ta'uu isaa ifoomsanii jiran. Kanaanis walqabatee Itoophiyaa fi Hindiin seenaa qaroominaas ta'e kallattiilee adda addaatiin arjooman keessatti gahee guddaa taphachuu isaanii ifoomsanii jiran. Hojii misoomaa sululaa hanga ammaatti hojjetameen bu'aan qabatamaan argamee jira jedhan hoogganaan biiroo qonna Oromiyaa obbo Geetuu Gammachuu. Leenjiin leenjistoota marsaa lammaffaa ogeessota qabeenya uumamaa fi wabii nyaataa kan bara 2018 magaalaa Jimmaatti eegalee jira. Obbo Geetuun leenjicharratti argamuun haasaa taasisaniin jijjiirama damee kanaan argame keessaa haala jijjiirama qabeenya qilleensa addunyaa irratti dhiibbaa uumaa jiru dandamachuu danda'u isa tokko ta'uu himanii jiran. Keessattuu hojii qabeenya uumamaa yookaan fiizikaala itti fufiinsa hojjetamuun isaa gama birootiin immoo hojii ashaaraa magariisaa hojjetamee jijjiirama qabatama argamu kaasanii jiran. Kana malees haroowwan deebi'uu
danda'u isaanii hojiilee waggoota darban keessa hojjetamaniin kan dhufes ta'uu ibsanii jiran. Muuxannoo bara dheeraa kaa'ame kana baranaas hojii misooma sululaa yeroo isaa eeggate ni geggeeffama jechuudhaanis dubbatanii jiran. Hariiroo obbolummaa seenaa barnoota dinagdee fi aadaa bara dheeraa Itoophiyaa fi Indiin caalmatti cimee itti fufa jedhan afyaa'in mana maree bakka bu'oota uummata Itoophiyaa obbo Taaggasee Caafoon. Itoophiyaan daawwannaa hojii geggeessaa kan jiran ministeerri muummee Hindii Nardiyaana Moordiin haadha walgahii waloo jaaffaa waggaa 5ffaa manni maree bakka bu'oota uummataa fi federeeshiniin geggeessan irratti argamuun haasawaa taasisanii jiran. Baniinsa walgahichaa irratti haasawaa kan taasisan afyaa'in mana maree bakka bu'oota Itoophiyaa Taaggasee Caafoon Itoophiyaa fi Indiin hariiroo isaanii seena qabeessa ta'uu ifoomsanii jiran. Biiroon lamaan seenaa aadaa barnoota daldalaa fi dameewwan biroo hariiroo bara dheeraa qaban caalmatti guddisuuf daawwannaa kan murteessaa ta'uu ifoomsanii jiran. Hariiroo dippiloomaasii mootummaan biyyoota lamaanii jiru gara hariiroo uummataa fi uummata guddachuu akka qabu kaasuun hariiroo seena qabeessi kun caalmatti cimee itti fufuu qabas jedhanii jiran. Hariiroon dippiloomaasii ammayyaa Itoophiyaa fi Indii bara faranjoota 1948 irraa kan eegale yoo ta'u bara 1952 eegalee gara sadarkaa ambaasaaddaraatti guddates jedhanii jiran. Daawwannaa ministeerri muummee Nardiyaana Moordiin yeroo ammaa kun hariiroo kan sadarkaa ol aanaa ta'uu isaas ifoomsanii jiran. Damee loojiistikii hojiin humnaa nama gahome horachuun cimee itti fufa jedhan ministeera geejjibaa fi loojiistikii obbo Alamuu Simeedha. Sagantaa eebba shamarranii naannolee fi bulchiinsa magaalotaa irraa bobba'aniin damee loojiistikii leenjii turanii gabaafamee jira. Dr. Alamuu Simee wayita kana damee loojiistikii daldalaa alergii fi galchii saffisuun guddina dinagdee biyyaaf qooda ol aanaa baatas jedhanii jiran. Tajaajila damichaa kennamuuf si'eessuuf amansiisaa taasisuuf ammayyeessuu fi xiyyeeffannoo hojjetamaa jiraachuus ibsanii jiran. Keessumaa ogeeyyii damee haalaan hubatan tajaajila si'aataa kennaa horachuu fi kutannoon hojjetamaa jiraachuus ibsanii jiran. Damichi dorgomaa fi nageenyummaa isaa kan eegame gochuuf adeemsi hojjetamuun teekinooloojii ammayyaa deeggarame diriirsuun cimee itti fufas jedhanii jiran. Leenjifamtoonni barnoota leenjii argatan hojiirra oolchuun hawaasa garummaan tajaajilu akka qabanis dhaammatanii jiran. Daayireektaritti aanaan abbaa taayitaa Martiyaatiin Itoophiyaa Firaa'ol Xaafaa gama isaaniitiin tattaaffii damee loojistikiin shamarran bobbaasuuf eegalame guddina damichaatiif shoora olaanaa akka qabus ibsanii jiran. Dorgomtuun tajaajilichaa guddisuuf carraa hojii uumuu fi damicha irrattis hirmaannaa dubartoota dabaluuf qooda guddaa akka qabatus ifoomsanii jiran. Odeessa keenyarraa asirratti goolabnee jira. Sagantaa birootiin amma walitti deebinutti kan isin wajjin ture Anfal Mataroroo Maddoolaa Miidiyaarraa waan nu dhageeffattaniif galatooma.